إسني مي أستاذ لمزة رجافين كون توقف أستاذ لمزة يروبا إسني في شيكوتا يدور على كرجوتي نكني آرين هم بوجتان تاك لامات يارتي تكابا منا كذا قديسو هاga baati sadi I think natti fakkaata mo baati wayi tura yoo gabbin faa jiraatanii akkasitti bu'aa jettan amma sultaanin kenna miirumaan warratti geesse xallaqtu inni biraa deeme ni kenni bu'ee jedhaara aariin waan kana shari'aa wal bira qabaa laalaa tokkoffaa intalli tunillee andar ejjidha amma nuti akka sabaatti akka obulmaa dubbanna malee osoo akka seeratti biyya faranjii faa jiraate yakka kun yakka waggaa diidama umrii guutuu hidhamuu mala as gaddidoo madfar jedhama kun amma maaliif ilmoo waggaa 18 gadi waan isin jaalattan san irraa fudhatanii ilmoo itti dhalchanii ammallee ilmoo wajjin rakkisuun akka seera faranjiitti akka amantiitti deemna nuti amma akka aadaa oromootii fi akka amantiitti deemna ni kenni aariidhaan buusan kun isaayyuu namni waa beeku aariidhaan buusu kuni hitta yaa mee akkaminu laala shayti jadda barsine kama mangudummaa namni aare garmoo fi fedhutti kataanii rabbi lakki ani yeroo sanitti asirreessitu fatwaan hin bada waan ta'eef amma wanni tare ani wanni jedheef gizee sanitti irraanii ikni turee haatas gabboobsu jedhee eegee jijjiiramti har'a wayyaa qabdi jedhee miseejjiin na rakkiftee arrabaan narra deemte waan namni amma lee ofiin hinaasoftu mucayyoon tun daa'ima maal isin eessatti eeydan kun ilma ofiitu argeen beekuu diimaa gurraachaa jedhaa jirtu mucattiin isinirratti argitanii beeytan isin ilmoo keessan kana bilbila wal quba qabna bilbila eega argitanii beeytanii mire wal dubbisna siigalee kanaaf ani gizee sanitti jarjira sanitti aarii sanillee xallaqtu hin jenneen akka eega aarii keessaa ba'e eega miira keessaa ba'e ol qabee gallaa namallee maratanii waliin rakkoo miti yoo jaalalli jiraanne giddi wal ala islaamati salaataha salaattuha burreessitu san isin abbaa manaattu beekamalee nun beeynu akka mootu ilaalchi amma namoonni illee ilaalaa jirutti yoo akka jedha waggaa 15 kana taate ganaa salaatu waa'ee salaataa kana harkaan imaanaa islaamaa shuruuxa salaataa kana barsiisuu irratti eeguu maal waan barbaachisu reefuu itti wajjabaa jechuun soomaaf salaanni andar eejjidha ganaa nama barachuu barbaachisu kuni waajibni mucayyoo haadhan qabne ka abbaa bira hin jirre waajibni isinirra itti gaafatamaa isin isinumatu himalle akkasumanatti fakkaatalle haati manaa yoo hin salaan itti gaafatamaan abbaa manaati natti fakkaata goruu baadha dhiifama isinirrallee beekee mittiin qaraanillee so amma mucattiin tuni bakka salaataaf karaa rabbiitirra diddaaf dhiisan sanillee hin geenne dhugaa dubbachuuf taanan jechuu jaalaluma jidduu keessanii dhumee dhiise mucattiin tun akka himtutti kabajaan isinitti dhufte bikiraa jedhan saniin kabajaa ofii qabatte isinitti dhufte barsiifachuun qaraasisuun harkaana imaanaa salaata waa hunda barsiisuun irratti dhooguun isini tokko lammata haasawa keessatti akka waan aynannaas qabduuti jettan Itoophiyaa san keessatti dubartiin xiqqoo yoo gizee mataa ol qabatte hunduma mana hundaa jira namni dubartii xiqqoo ol jette qabu namni dubartiin hin jibbi hin dhiisiifne hin bochifne hin jirtu wallahi nu hunda wajjin rakkataara amma akkaataan isii waa jibbisiisu afaan wal isii wallaalchisu salaata jibbisiisu kuni ija budaa sanfaa isinii galee miti amma karaa kanatti xiqqa shoora obsa waan dhabdan na fakkaata maaliif ani waan maatii keessan leedarra ga'ee beekuuf ijoollee xiqqoolee quraana jibbisiisu osoo qaraatu yoo qaraan osoo irra bariif kufti amma ijoolleen xiqqooleen jechuu ta'u waggaa 10 14 15 tunniin mana nama hunda jira kun wallaahi isinii galee kanaafi jallina natti hin fakkaatu amma akkaataan isin himaa jirtan kun ija budaa harka namaa natti fakkaata isinii galee kana waan ta'eefi ammatti eega isin bultiin isin hin taane erga dhiiftan ilmoo isin irraa qabdanii haadhan qabdu masruufa 5,500 gizee rabbiin laaffiseef naa ergaa jiranii jedhan jechuun baatii yoo ergitan jireenya biyya Itoophiyaa san keessatti 5,000 haadha ilmoo jaartii nama guddaati miti amma leeveliin isillee adda amma jaartiiwwan biraatirre manoor inda beetuuno amma isin leevelii maqaa keessaniitiin jiraatti
kumni shanii gidee takka isin shaayinuun dhuunetun isii baatirraa baatitti haadha ilmoo haadha manaa keessan ta durii jiraachiftiin in ulfaata hin jiraachifte isinillee erguuf yaadunu ikabdal wallahi gidee silaa rakkataa biraatu ufi qabdanii jiraachiftan kanatti jaartiin kaleessa wajjin turtan haati ilma keessanii ta hangafa isinii dhalte rakkatuun rabbiif nama birattillee maqama keessanii iyyuu hin ulfaata wallahi dhugaan kana jechuudha feeta walit deebi'aa deebuu baadhaa isuu rakkoo biraati homaa miti soo kanaafi amma gaafa galtaniiti masruufa ilmoo keessanii olluusiisa waan fakkaatu godhaafi taani adeemsa keessa isin sirroomtee waan rabbii kanaan beekanii maaliif wal baratte wal hin saalfattu jira oromoon yoo walitti araaramtanillee karaan hin eeyyama jedhanii kun ustaadni hiriyyaa keessanii isinillee kan hima beektanii yoo araaramuu baattanillee rakkoo miti masruufa olluusiisanii dubbii biraan mootu lafarratti manguddoo biyyaa wajjiin fixadhaa isinin jechuudhumaa fi amma eega dubbii miidiyaa irra baate masruufa olsiisa. Asli galatoomi waan barnootaa jettee fi dhugaa isinitti yoo hime karabbi argu namnis na haa jaalatu yookiin na dhaga'ullee miti wallahi koomentilee taalii qallee ilaalaa hin jiru rabbi narra ragaadha barnoota akka isiin dhufte mucayyoon tuni tarii hanqina diinii qabdi jedhee eega barnoota addaan kutte jedhee fuudhee akka ijoollee oolmaa daa'immanii keessanitti konkolaataa keessa qabadhe sii galee mana madarasaa geessee yeroo sa'an galee konkolaataan achi dhaabbadhee fuudhee akka ilmootitti kunuunsee ila qaa'idaa nuuraaniyyaa ficcisiisee gaafa haflaa isii hamilee itti horee bakka sagantaa isii geessee akkasuma erga achirree baate bakka sadarkaa qur'aanatti ol darbanillee markaza ji'an itti kafalee mana gaarii isii qopheessee sii galee yeroo baatu ufii konkolaataan fuudhee bakki isiin barbaadde geessee isii bashannansiisee kallattii namni nama kunuunsu hunda akka ilmi namaa haqa dubartummaa san hattan haga uffata kiyya isii miiccisiisuu dhiisee alatti laawundarii fayyadamu gahee sadarkaa hedduu keessa dabaree asiin gahe waan gargaarsa isii 5,000 miti sanii olillee ergeefii jira maan rabbiillee na argaa namni sin beeka isillee ni beeyti amma wanni tare akkuma ati jette gargaarsa isii daa'ima tiyya takkitti miti ani akka isii 11 horatuu danda'a maaliif yoo ta'e qabaadhee osoo hin ta'in namaa ol ta'ee osoo hin ta'in hojjedhee argachuu danda'a ilma dhiiraati horatuu hin danda'a dhugaadha ammatti wanni sun bu'aan qabu garuu akkaataa adeemsa isaaniittu akkaataa jechoota isaanii akkaataa isaan yaalii kallattii garagaraan amma waa hunda himuu hin danda'u ana amma kabajaa jaarsummaa maalii jedhan malee kallattii hedduun na yaalaa turan haga sadarkaa karaa san keessa bahuu na dhoorgu wallahi rabbi na arga nama natti himee jira ila bilbilanii nama ana waliin ture bilbilanii bakka sanitti magaalaa saniin na arganii yaalii biraan irra yaalan. Oduu sobaan isaara hin sobiin ati nama guddaan hin sobiin oduu ani ammoo dhageeffataa jiraa mi'a. Ani isii miti sumayyaan waa tokko quban qabdu dhugaa sitti himne amma reefi gisee asliin himattammoo himatte jedhuun sun isii miti ka himatu oduu kana olii gadi deemee nama biraatu mujaddida bultii isillee diige nama biraatu tartiiba isillee dhorge dhugaa isin hima bakka khalaas. nama biraatu duuba jira itti taphatanii har'allee immoo miidiyaatti illee kabaase nama biraati kalaas waggaa 2 ture waan achi ture keessanuu dubbattee beellaga xiqqaadha dabali gargaari amma guddatte barnoota jira waa hedduu jira uffata isiitu gatiin hin dabalanaan jechuudha qabnee waggaa 2 ture arsummaa filannaan miidiyaa irratti si baasne malee isin kijibini waree kalaas sumayyaa wareen dhaabini dhiise dubartiin kabajaa Sumayyaa imiyuuti rambayin kalaas dubbiin sibira tartee bar waan jaarson sirmanii waan namni simuru dhiisaan irraa dhugaan tokko hin jiru dhugaan osoo jiraati nama rabbitti laa tusalli ammallee itti amana wanni salaata yoo waa'ee salaataaf gadhiifte jette arkaan islaamaa quraana barattee jirti arsitti ka jedhu dhufa arkaana salaata barattee jirti laa qosaan amma keessaan si barreessu kana barreessi ka yoo dhufte fooloo deebisi asli keessaan laa qosaan si barreessi kana barreessi komintii salaataaf jecha gadhiisanii yoo jette salaata wanni caaleen jiru jidduun kennaaf jidduu rabbi wanni jiru salaata
namni salaata dhiise kafaree jira. Nama kaafiraa waliin immoo bultii ijaaratu hin ta'u. Fakkeenyaaf namoota salaatumaa jecha salaanni waan xiqqaa miti. Ragaa isinitti ba'u guyyaa wayii. Salaanni no amma barba akkasaan maaltu xiqqashoo gaappii qaba beeytanii bakka amma isin salaata irratti adda addaan kuni intalli kuni gaa'eessaa miti haftuu guddoon fuune daa'ima xiqqoo reefu itti wajjabu fuutan barsiisuun isin qabdi salaachisuun isin qabdi malee isin qabdu na sobsiisa ishee abbaa feetanii fida daa'ima xiqqoo ganaa soomaaf salaanni itti wajjabin fuute in salaattu kanaaf gadhiise jechuun nati gaayhoon hime aychaalam ani ukkoo waggaa 15 isin jettullee miti dhugaa yoo himne hin beeyti waggaa 15 umrii isii waggaa 15 qofaa miti akkanallee marumallee bar wanna wal miidhuun gaarii miti dhugaa sultaanii kiyya sultaan salaata fi sooma salaanni umrii meeqatti namatti wajjaban waan himan yoo dhabe ile ijoollee akka shari'aatitti waggaa 7tti ajaja salaatatti waggaa 10 wadribu alayha bi ashri waggaa 10 irrattumaa jedhe kitaaba irrattumaa jedhe waggaa 10 zambii fi jilliinoo meeqarraa itti qabamu kanaafu waggaa 15tti immoo sadarkaa biraati sii galee 10tti yoo tuman waggaa 15 sadarkaa biraati suni achumatti aaya walii galatti yoo walii himne waggaa 7tti na jajjaa 10 irratti humtaa 15tti immoo waan itti deebi isiin immoo 15 oli barsiisellee arkaan islaamallee salaatallee yoo taate barattee wallaaltee miti uchattii waggaa 14 fi intalli yookiin intalli waggaa 14 fi baatii 9 sooma yoo nyaatte yoo soomuu yoo baatte itti wajjabee soomni itti wajjaba asli isii waggaa 14 fi ji'a 9 miti mucattii itti wajjaba jedha bar yoo fatwa biraa yoo barbaade nama biraa gaafadhu ani amma waa'ee fatwaa dhiisi fatwaan abbaa qaba bakka qaba ulamaa qaba bakka argaritti illee amma bakkee tana ina anama bakka tanatti isinii waliin galu maaliif beektanii albassa lechim hin bilchaanne bakka salaatan salaatuu kanaaf dhiisee jettan kana tanaan hin fudhu gadillee nan seenu ana fudhu akka yaada biyyaatti amantiin osoo hin taane akka amantiitti hin beeku waan hin qaraane xiyyaafuu jaahilaa isintu beeka sheekonni ana gannan seenu maaliif innuu sababa itti qaba sababni itti qabu maa inni reefuyyuu itti ballage reefu waan kana reefu itti seenaa jirti akka nama barumsa kutaa tokko seenuti barsiisuun irratti jajjabeessuun yoo haadha abbaa bira jiraatte ga'ee haadha abbaati yoo haadha abbaa bira jiraanne mootu ga'ee dhiirsatiin tana durbaati an bakka kana naan fudhatamu asli galatoome amma walii galatti waa hedduu jira dhiisuma wayyu asli ati nama guddaa dhabin beeyta dhimma maatii gidduu jiru sii fi rabbi qofa beeka bar miidiyaa irratti dhimmicha irratti walii gallaa salaata waan dhiiseen kun miti salaanni laazima na biratti akka kiyyatti har'as boris ni jira maaltu irratti dhogguu si dhoowwe barin dubartiin jedhan cinaacharraa uumamte jedhan cinaachi yoo hin qajeelche jette hin caba jedhan kanaafuu isa cabsuun immoo ofirraa dhiisudha isa cabsuun ofirraa dhiisu kasruu haa ta'u eeshi amma furmaanni maali jettare gara furmaatatti deemnaayyee furmaan akkas jedhi na gaafadhu furmaanni daa'imti hiyya daa'ima kiyya yoo barbaadde har'a sirraa fuudha yoo barbaadde ammoo waan isiif gahu anatu godhaaf asirratti namni biraa dhufee akkas godhi akkana godhi akka waan cidhana waliin bahe akka waan na waliin fuudhe akka waan na waliin cidha godhate akka waan gaafa sargii itti himadhe namni biraa fatwaa naan kennu sii galee kana waan godhu ani waan isin naan jettan wanni sun hin gahu hagana dabaliif yoo naan jettan inni waan sanii olillee dabalee kennuufii danda'a jechuudha. Ilmootii wali amma booda ajandaa kiyya miidiyaa irratti nam tokko haasa'e rabbiif guyyaa qiyaamatitti wal gaafani. namni biraa miidiyaa itti banatee martuu tiktook isaa itti banatee inni akkasii darasaan akkasii sheeka akkasii rabbi sodaadha yoo ani badaate illee sheekni namni rabbi sodaatu baay'ee jira yoo anis badaate akka isin yaaddanitti keessa namaa rabbi beeka waan ta'eef baay'ee adda baafadha maachoo ijaartin waasta gura qabnee ofirra ga'alina duraan isin sodaannee diinii kanallee sirriitti hin beeknu bira taa'aa turre bareeda bara akkatti dhimmi dubarte sheekota kunniin miidiyaa irra bahu nu waamee adda baafannee eeshi amma akkana godhaa kan amma waan masruufa ilmoo keessanii barbaachisuun isintu beekan sirri wanni kun immootu eega bokokee miidiyaa irra bahee immootu isinleen obboleetti teennaa isinillee obboleessa keennaa ilmi keessanillee ilma keennaa dhugaa rabbiititti amma
ka isinis beeytan ka namnis beeku kumni shanii ilmuma keessan kanan ga'u. Isiin tunillee guddisaa jirti. Haqa ittiin guddiftu kennaaf hin jiraatuun oolu waan guddisaa waan humna isinlee eegani kaallee hiikani mungkin bakka sayyoo doggorullee baadhe waan guddisaa jiraatuun oolu haqa isinirra qabaatuun oltooni kaallee irraa buuftan waan ilma keessa ittiin guddiftu haqa isinirra qabaatuu hin ooltu. Yoo hin qabduu jettan daliila fidattan. Nuti darguma darga dubbanna malee daliila waan hin qabneef isinitti achi hin jabeessinu. Isin lakkii wal jaalannee wal fuunee walitti dhalchinee masruufa aannaniif affaasaa qofa danda'a. Guddisuu ilmoo kiyya guddisuu akkanarraa qabatan isin daliila fidattan daliila malee gad isin hin dhiifne. Amma jireenya Itoophiyaa qaala'e kana keessatti isin akka isin jettullee dhiisa. Akka isin jettan kunillee hin ta'u. Amma teessanillee biyya namaa jirtani. Mucattiin tunillee mana namaa jirti. Mana haadha ofiitu hin jirtu. Haadhayyuu hin qabdu. Isin rabbi warra jaannataa haa godhu. Birrii baatin jechuun doolaara 100 takkatti ol butaa fi 20,000. Gaafa rabbiin isinii laaffisee biyya galtan amma silaa hujjaaja keessummeessitanii kaadhima keessummaa rabbiiti teessaniifu bakka guddaa jirtanii keessummaa rabbi kaddamaa ooltanii bakkee isin jirtan kanallee ofirratti ilaala waan akkana galee gadhee kan namni isinirraa baratu hin qabu isinii galee kanaaf baatin 20,000 dhaabbataa godhaa fi dhagaaf ilmoo keessan fudhattaniiti. San booda hoo jidduu keessa yoo barbaadan ilma keessanii sanii gad ergitanii fi sanii ol ergitanii fi suni dhimma abbaa waan abbaan ilmoo godhu. Masruufa isii dhaabbata ka ilmoo keessanii fi isin ittiin isinii guddiftu isin ilma eeganii kan raawwatan masruufa irraan qabdu ka ittiin isinii guddiftuu fi masruufa ilmoo keessanii 20,000 godhaa fi agatanaaf miidhamtanii namni birallee akka miidiyaa irraa isin jaalan haasofne jaarsummaan biraan barbaachisu ka'ee walitti araaramu jettanii. Asli galatoomi ulfaadhu rakkoo tokko hin qabu naa ta'a jechuun ilmoo kiyya guddifadhaa ilmoo kiyya naa guddifti hattan ilmoo kiyyaa miti isiyyuu gargaaru nama biraatu nama rakkateeyyuu waliin rakkatanii biraatu bira dhaabbatan waan ta'eef rakkoo tokko hin qabu. Wanni ani asirratti isinii dhaamadu qofa maqaa kiyya fuudhanii ammarra dhagaha maqaa kiyya fuudhee namni tiktookan ittiin banatee namni ajandaa kiyya waanii kiyya baagiraawundii kiyya kan beeyne narraa haasa'e namni nan beeyne hundi nama arqee miidiyaa irratti akka hin jenne asilleen amaanaa isintu itti gaafatama ani waan isin jettan fudhe salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummata warri asirra jirtan asirra jirtan isinii ta'ee kun haadha baatee haadha mana. Asli. Amma waan keessa jirtu haadhumatu beeka beektee. Nuti baay'ee dubartiin waa hedduu nu barbaachisaa qaamni keenya rifeensa mataarraa qabee hanga qeensa lukaatitti mallaqa nu gaafataa muyyattiin tun taani namareef lafaa dhufaa jiru qaamni keenya hundi isaa mallaqa sii galee abiraa hafee qeensummaan namma targitu kun yoo diqqaate mallaqa anji'an agamitti baasaa nyaarri keenya kun mallaqa hidhiin teenya kunniin mallaqa qaamni keenya kun hundi mallaqa kasanuu haadha ilmoodha. Amma ji'aane birrii 20,000 yoo itti ammas fakkeenyaaf keeriin tante gisee Itoophiyaa duru Itoophiyaa jirtu jechuudha. Ji'aan birrii 20,000 miti 40,000tu akka hin geenne ni beekta. Taani waan isiin keessa jirtullee isima rabbitu beekaa kiraan manaatu yamma yeroo ammaa meeqa. Ka nyaatanii ka dhugantu waa hedduutu jidduu kana keessa jira. Muyyayyoon tun yoo dhugaa dubbanne danda'uu miti. Ilaa osoo anaati amma sa'aatii kanatti waa hedduu olidhee waa hedduu gadidhee dubbadha. Waa hedduu olidhee waa hedduu gadidhee. Waa hedduu xaxa. Nama akkasii waa xaxuu danda'uu miti. Nama akkasii waa dubbachaa danda'uu miti. Sanuu waa obboleettitu jalaa waa duddu dubbata malee waan takka zeeroodha jechuudha. Waan takka gatii kana ta'ee fi laaltanii fiituma ani 20 sunillee 25 sunillee waan gayaa taatullee natti hin fakkaatu yaada isiillee irraa fuutanii gaafattanii gara furmaataatti osoo gara onnatti filannoo isii osoo gootanii fi irra caalaa inni dhiira homaa irraan hir'atanii akkuma dura jette caalcheellee yoo kennee fi dabarseellee yoo kennee fi sanii olillee yoo ta'ee fi homaa irraan hir'atan yoo dabalteef malee yoo dabalteef malee homaan irraan hir'atan. Kanaafuu isa akkasumatti bobamaan gadi qabatanii sultaaniin du'aa'ii gootanii fi
Isii ammoo homa isiin jettu homa isiin dubbattu hamilee isii irratti osoo dhaabattanii. Haadha ila yoo abbaan naamusaa itti fayyadame tirfii ila amma nuti dhiibballee ittiin goonu waa walloo hin goonu. Ani waan ofii maatii biyyatti masruufuu hin beeka. Yoo naamusaan itti fayyadaman amma maatiin keenya bakka lama hin beekan. Biraadariin doolaara 10,000 ergaafan waan shiroo barbare. Maatii irra jiru mootu 20,000 ergaaf hingaa maatii guutuyyuu. Yoo naamusaan itti fayyadaman 20,000 hingaa. Dhiibballee goonu. Wallaahi hingaa ani nama baatirraa 20,000 erguuf maatii guutuu. Waan baatirraa baatitti gaafa dhume qofa dhiimoo banatanii naa dawwala. 20,000 masruufa hingaa. Uffata ilmoo kiyyaa daara ilmoo kiyyaa yoo jedhe yoo inni dabalataan godheef rabbi haa godhu. Inna mucaa durama jaarsan wallolte jennee nuti illee zarafsiisuu hin barbaannu. Daa'ima xiqqoo isaatti illee birii guddaa kennu jenneeni akka kee kana qeensa lukkuu rakkabattee rifeensa fardaa rakkabattee qaysirii hidhitti akka diimattu hin barbaannu nuti. Barataa ilma ofii akka guddifattuu barbaanna sii galee miti. Birrillee yoo umrii kanaan nama baay'ate nama gayanii gaya jedhu hundi isaa warra jaartii biyyaa qabu sii galee warra jaartii. Kan jedhu amma asirratti haasaa keessan dammaan qabu. Amma Hamzaan akka waan kana mormine hin beekan. Heedar akka waan kana mormine ni beeka. Reediin akka waan kana mormine ni beeka sii galee. Wanni kun garuu gayaan ta'u. Haadha ta'e yeroo tokko rifeensiin qaxxalatu hin jiru qeensi irra qabatullee tokko hin jiru. Itoophiyaa keessatti jireenyi nu qaaleera tokko jedhe. Lammaffaa namni rifeensa qaxxalatuun tokkoffaan haraama. Lammaffaa qeensa qaxxalachuun illee haraama. Isumaayyuu ammoo fakkeenyumaaf kaase malee qaxxalatti jechuu miti bar. Qoyka fakkeenyi dhugaadhumaati lama fakkeenya hunda jedhamu tokko hin jiru uuma jiruuti qaxxalataa taatis. Tokkoffaa amma haadha manaa isaatii miti mucayyoon kun. Waan ilma gartee isaatiif uffataa fi nyaataaf dhugaatii waan ittiin baratu waan ji'aan gartee erguun qabu sirraa hin erga sultaan wallaahi azim isin jettanii miti annan beeka jechuun amma yoo jirame beeku malee sultaan inni durii nama gaarii nama gartee haadha manaa isaa dhiisii gartee ilmoo isaa dhiisii nama biraatiif nama tola oolu jechuudha. Isin galee isin amma 20 jettanii miti 30 yoo erguun ni mala 40 erguun ni mala. Garuu ammoo wanti isin beekuu qabdanii akka waajibaatti baatir adiidhamaa erguu fi sanii ol miliyoona illee godhuuf ilmoo isaati homaa rakkoon qabu jennee barnoom. Bareeda. Diidama qofarra dhaabini. Haadha faate wallaahi namni biyya ormaati maatii ofii baatirraa baatitti masruufuu hundi hin beeka 10,000 maatii 5-6. Itoophiyaatti koshiroo barbaree qusaqusitti shematan malee namni hedduun baru nyaata bar ilmoo waliin gabbaati ilmoo waliin ol deebiti doktor bar. Jireenya ati jiraattu kana hin jiraatu namni hundi abibsi dhiise dura dhaabata. Wannoo godha doktor. Tokkoffarratti hin beektanii tokkoffaa wannoodha dhageeffadha. Wanti gaafatamuu mucattiin tokko fakkeenyaaf eessa jirti kiflaa garii moo magaalaa jirti. Jireenyi kiflaa garii fi jireenyi magaalaa wal adda akkuma reef asliin jedhe maatii bakka lamaa qabdu san argite. Soo kiraayii manaa tira dhaabattanii daayiparii tira dhaabattanii manaamna yoo tilmaaman bareeda diidamni sunuu irraa hafus danda'a hanqatus danda'a si galee yoo amma fakkeenyaaf kiraa finfinnee jiraatte fi kiraa asallaa jiraatte. So tanaa yaada finfinnee fi adaamaa magaalaa ibidda nyaata kana keessa waan jirtu natti hin fakkaatu. Akkasitti saniin adda baasanii yoo amma kiflaa garii jiraatte akka jettee diidamnis ga'uu danda'a yoo immoo magaalaa gurguddaa jiraatte tunu kiraa fa'aa ga'uu dhabuu dandeessi yaada isii dhaggeeffadhaatanii achi booda diidamni yoo ga'e hin geenne taanaan illee immoo innis ilmoo isaati.